Adoolessa 27 2021 waraanni bilisummaa Oromoo godina Gujii lixaa keessatti injifannoo gurguddaa galmeessuun isaanii dhagahame. Hogganootaa fi qondaaltonni adda bilisummaa Oromoo mana hidhaa keessatti dararamaa jiraachuun isaanii himame. Guyyaa har'aatti TPLF fi PP'n magaalaa Qobboo keessatti wal akaayaa ooluun isaanis dhagahame. TPLF'n konkolaattota 170 ta'an kan gargaarsa fe'anii garas deemaa turan fudhachuu isaanis himame. Kun balee miidiyaadhaa amma oduu bal'inaan. Godina Gujii lixaa keessatti waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo gurguddaa guyyaa har'aa galmeesseen lukkeelee diinaa barbadeessuudhaan uummata naannichaatiif nagaa buusaa jiraachuun isaanii dhagahame. Irree fi gaachana uummata Oromoo kan ta'e WBO'n waraanni bilisummaa Oromoo irree qabuun tarkaanfilee fudhateen lukkeelee diinaa barbadeessuudhaan naannicha keessatti injifannoolee cululuqaa galmeessuun isaanii dhagahamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti sochii godhaa jiruun injifannoolee garaagaraa galmeessaa jiraachuun isaanis dhagahame. Qeerroo fi qarreen Oromoo waraana bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbachuudhaan kiyyoo gabroonfataa cabsuudhaan Oromoo fi Oromiyaa gabroonfataa jalaa baasuudhaan akka Oromoo fi Oromiyaan bilisummaa goonfattuuf lubbuu fi qaalii of kennuudhaan yeroo ammaa kana bosona keessatti diina wajjin qabsoo wal qabaa jiraachuun isaanis beekamaadha. Waraanni bilisummaa Oromoo hanga Oromiyaan bilisoomtutti hanga uummanni Oromoo kiyyoo gabroonfataa jalaa bahee biyya isaa irratti bilisummaaf walabummaan jiraatutti qabsoo hidhannoo kan duuba hin deebine ta'uu isaatis yeroo garaagaraa akeekee jira. Bifuma kanaan godina Gujii lixaa keessatti guyyaa har'aa injifannoo galmeessan qabsoon gara fuulduratti tarkaanfachaa jiraachuun isaas mul'ataa jira. Hoogganoonni fi qondaaltonni adda bilisummaa Oromoo mana hidhaa mooraa Hawaash Malkaasaa keessa kaambii waraanaa keessaa baafamanii turan mana hidhaa garaagaraa keessatti facaafamanii akka dararamaa jiraachuun isaanii himame. Baay'inni isaanii 61 kan tahan yoo ta'u yeroo ammaa mana hidhaa Burraayyuu fi Galaan keessatti dararamaa jiraachuun isaanii himamee jira. Adoolessa 25 2021 mana hidhaa Hawaash Malkaasaa keessa ukkaanfamanii baafamuun isaanis beekamaadha. Haaluma kanaan yeroo ammaa kana hidhamtoonni siyaasaa Oromoo mana hidhaa Burraayyuu fi Galaan keessatti argamuun isaanis dhagahame. Yeroo ammaa kana buufata poolisii waajjira bulchiinsa magaalaa Burraayyuutti akka argamanis dhagahamee jira. Maatiidhaa fi Oromoonni bakka isaan jiranitti akka gaafachuu danda'anis asumaan dhaamna. Lola hamaa TPLF fi PP gidduutti guyyaa har'aa magaalaa Qobbootti tahameen qabeenyaa fi lubbuun nama hedduu galaafatamuu dhagahame. TPLF'n humnaan caaluudhaan magaalaa Qobboo to'achuu ishee labsite. Kun osoo kanaan jiru TPLF'n konkolaattota meeshaalee gargaarsaatiin deemaa turan 170 tahan qabachuu ishee ministeerri tiraanspoorteeshinii Itoophiyaa gabaase. TPLF'n magaalaa Qobboo to'achuudhaan gara magaalaalee birootti cehaa jira jechuudhaan miidiyaalee ofii qabdu fayyadamuudhaan gabaafte. Gabaasa guyyaa har'aatiif qabnu kanuma hanga gabaasa birootiin walitti deebinutti nagaan nu turam. An kan gabaasaa qindeesse isin wajjin ture Abdulhakiim Ahmad balee miidiyaa hordofuu hin dagatinaa.